Ini. Oduu keenya jalqabaatiin mariin araaraa marsaa sadaffaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabuu fi jedhame. Mariin araaraa kun akkamiin jalqabaa maaltu jedhame gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaatii fi pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad obbo Tamasgan Xuruunaa ministeera muummee itti aanaa godhuun mudan. Obbo Tamasgeniin cinaatti namoonni biraa lamaas mudamaniiru. Eenyuu fi eenyu gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin waliin dhahuu fi dhugaa lafa jiru haaluun aadaa mootummaa Itoophiyaati jedhe dhaabni ABO. Dhaabni kun ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii duraanii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa himateera. Maaliin himate? Gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya gurraandhala 8 ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin mariin araaraa marsaa sadaffaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabuu fi jedhame. Mariin araaraa marsaa lamaan Taanzaaniyaatti gaggeeffame fashaluu hordofee qe'een Oromoo bifa waggaa 5 argitee hin beeyneen waraana keessummeessuu irratti argamti. Mariin marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti gaggeeffame fashale sun immoo hawaasa Oromoo illee hedduu qalbii cabsuun kan yaadatamudha. Ta'us garuu marii malee qawween waggaa 5 illee nagaa buustee waan hin beekneef ammas mariitu falaa jechuun hawaasni bal'aan Oromoo mootummaa Itoophiyaatii fi WBO'n mariitti akka deebi'an gaafachaa tureera. Akkuma hawaasni gaafachaa ture mariin araaraa marsaa sadaffaan jalqabuu fi jedhameera. Namoonni lama mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban AGM'if odeeffannoo erganiin mariin araaraa marsaa sadaffaan guyyoota as deeman keessatti jalqabuu maluu jedhu. Akka maddi AGM kun jedhutti mariin kun jalqabuuf gama mootummaatii sochiin bal'aan jalqabameeraas jedheera. Haa ta'u malee yeroo maddi keenya kun odeeffannoo marii araaraa kana nuuf ergaa jirutti faallaa kanaatiin Oromiyaa Miidiyaa Niitoork qaamuma mootummaa keessaa dookumentii kaleessa baaseen bifa haarawaan waraana bilisummaa Oromoo WBO ji'a 2 keessatti balleessuuf mootummaan karoora baafatee akka jiru dookumentii kanarraa taajjabneera. OMN dookumentii kaleessa galgala qaama mootummaa keessaa hin argadhee jechuun maxxanseen mootummaan WBO dhabamsiisuudhaaf qophiitti akka jiruu fi inumaa tooftaalee danda'ame hunda fayyadamuun WBO balleessuudhaaf hojiitti galaa jiraachuu dookumentii kanarraa argineerra. Sababni waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf jecha mootummaan amma kutatee lafaa ka'eef inni jalqabaa miidhaa gareen shanee uummata irraan gahaa jirtu dhaabsisuuf akka ta'e dookumentiin qaama mootummaa keessaa beekuun ni agarsiisa. Inni biraa ammoo sababa garee waraana bilisummaa Oromootiin waldhibdeen sabaa fi amantii akka Oromiyaatti hin babal'anne godhuufi jedha mootummaan. Mootummaan kanaaf waraana bilisummaa Oromoo ji'a 2 keessatti dhabamsiisu malee jechuun qophaa'ee hojiitti seenaa jira. Haa ta'u malee mootummaan WBO waggaa 5 guutuu nan balleessaa jechuun dhaadate sun osoo hin balleessin inuma osoo lakkoo isaa waraana bilisummaa Oromoo illee hir'isuu hin danda'in har'a balleessuun akkamiin danda'ama kan jedhu akka gaaffii ta'eerra. Haa ta'u malee dookumentii kaleessa OMN baase kanarraa waan tokko hubachuun kan danda'amu yoo jiraate mootummaan gama waraanaatiin waraana bilisummaa Oromoo balleessuu ta'uu baannaan ammoo carraa biraa isa lammaffaa mariidhaan akka nagaa buusu dookumentii kanarratti mootummaan kaa'eera. Dookumentiin Oromiyaa Miidiyaa Niitoork kaleessa baase kun bal'inaan kan irratti xiyyeeffatu garuu waraana bilisummaa Oromoo WBO humnaan balleessuu kan jedhudha. Haa ta'u malee immoo humnaan dadhabne taanaan oopshinii lammaffaa fayyadamne mariitti deebinaa jedha dookumentiin kaleessa galgala beekun. Ta'ullee odeeffannoon waraanaatii fi odeeffannoon nagaa wal faana ba'uun isaa tarii gama tokkotti hatattamaan geessuu mala wanti jedhus jira. Dhimma marii araaraa marsaa sadaffaa ilaalchisuun AGM nama odeeffannoo kana nuuf kenneen mariin kun eessatti gaggeeffamaa jennee gaafannaan bakka marichi marsaa sadaffaan itti gaggeeffamu tarii kan duraaniitirraa jijjiiramuu danda'a jedhu maddi keenya kun. Haa ta'u malee ammoo bakka sana jedhamee akka hin murtaa'in namni kun ibseera. Mariin marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashaluun isaa ammoo
namoota hedduu mufachiisee ture. Mariin marsaa sadaffaa kun ammoo Taanzaaniyaa osoo hin taane biyya biraatti gaggeeffamuu danda'a jedha maddi odeeffannoo keenya kun. Kanaas ta'e sana Oromiyaatti qawween waggaa 5 homaa hin fidin gara fuula duraattis homaa waan hin finneef ammas mariitu furmaataa jechuun hawaasni qaamota hidhatan gaafachuu irratti argama. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itiyoophiyaatii fi pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad obbo Tamasgan Xuruunaa itti aanaa ministeera muummee taasisuu mudan. Paarlaamaan Itiyoophiyaa har'a yaa'ii isaa idilee 15ffaa wayita gaggeessaa jiru aangoota ministeera muummee Abiyyi akka mudamaniif dhiyeessan raggaasiseera. Bu'uuruma kanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambasaaddara Itiyoophiyaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa kan turan Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee ministeera haajaa alaa Itiyoophiyaa ta'uun mudamaniiru. Kana dura obbo Dammaqaa Mokonnon aangoo ministeera muummee itti aanaatii fi ministeera haajaa alaa qabachuun waggootaaf tajaajilaa turuun kan yaadatamudha. Amma garuu aangoo bakka lamaaniitiifuu ministeeronni mataa isaanii mudamaniiru. Aangoo lama wal faana qabatee tajaajilaa kan ture obbo Dammaqaa Mokonnon torbaanota dura aangoo irraa ka'uun kan yaadatamudha. Obbo Tamasgan Xuruunaa dhiyeenyatti hoogganaa dhaabbata tikaa Itiyoophiyaa akkasumas pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'uun tajaajilaas turaniiru. Gama kaaniin Dr. Magdas hooggantuu olaantuu ministeera fayyaa Itiyoophiyaa ta'uun bakka Dr. Liyaa Taaddasaa buufamaniiru. Dr. Magdas dhaabbata fayyaa addunyaa keessatti gargaartuu daayireektara olaanaa dhaabbatichaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa turan. Oduu biraatiin Addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamuu fi pirezidaantii duraanii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa himate. Dhaabichi kan mootummaa Itiyoophiyaatii fi pirezidaantii kana himateef dubbii tibba kana ministeerri muummee Itiyoophiyaa walta'iinsa Asmaraa ilaalchisuun paarlaamaa gubbaatti dubbatan hordofeeti. ABO'n ibsa kaleessa baaseen waliin dhahuu fi dhugaa lafa jiru haaluun aadaa mootummaa Itiyoophiyaa itti bahii isaa lola dhuma hin qabne beelaaf gadadoo argaa jirruudha jedheera dhaabichi. Walta'iinsa Asmaraa ABO'tii fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduu ture kan diige mootummaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamuudhaas jedheera ABO'n. Walta'iinsa babal'aa irratti waliif gallee turre kan jedhe dhaabni ABO walta'iinsa Asmaraa sun kan waadaa diige mootummaa Abiyyi ta'uu dubbateera. Pirezidaantii duraanii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Dr. Warqinaa Gabayyootii fi ABO gidduutti hagayya 2018 waliigalteen Asmaraatti ta'e akka waliigaltee kanaatti hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo ABO fi Itiyoophiyaa gidduu hariiroo lolaa ta'uu waliif hubatamee ture jedha ABO'n. Hariiroon lolaa kun dhumate hariiroon nagaa gaaffii siyaasaa Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffachuuf irratti waltahamee jedha dhaabni kun. Kanaafis dura humnoonni hidhatanii jiran humnoota nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa dabalatee waan tahuu qaban irratti haasoynee waliif gallee turre jedheera dhaabni kun. Humnoonni nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa paartii fi garee siyaasaa kamiifuu osoo hin loogne heeraa fi seera biyyattii kabajanii hundaaf akka tajaajilan irratti waliif gallee turre jedha dhaabni ABO.